Arsenal stadium isa Emirates haaromsuu fi jedhameera. Arsenal waggoottan 19 darbaniif stadiumii ammayyaa jedhaman keessaa tokko kan ta'e Emirates ittiin fayyadamaa ture. Namoota 60,704 kan inni qabatu. Amma isa kana bal'isuudhaaf irrattiin akka hojjetuu fi akka haaromsu beeksisee jira. Kana irrattiin Abbabaa Alamaayyoo waan qindeesse qaba. Qophii sana dhageeffannee walitti deebina. Kilaboonni Awurooppaa hedduu irree faayinaansii isaanii daran cimsachuuf hojiiwwan garaagaraa hojjechaa jiru. Kana keessaa tokko staadeemii isaanii babal'isuun madda galii dabalataa taasifataa jiru. Real Madrid fi Tottenham kilaboota gama kanaan jalqaba irratti hiramanii. Keessattuu kan staadeemii Real Madrid Santiago Bernabeu staadeemii ammayyaawaa hawwataa fi namoota hedduun fudhatama guddaa argateedha. Madrid staadeemii kana babal'isuuf yeroo biiliyoona 1 ol baase. Staadeemiin kun baaxiin isaa yeroo barbaachisaa ta'etti ni cufama. Darbee sochiiwwan kubbaa miilaan ala ta'an kan akka koonsartii muuziqaa fi qophiiwwan adda addaatiif dirreen taphaa margisaa bifa salphaa fi nama ajaa'ibuun daqiiqaa muraasa keessatti jijjiirama. Welcome back to Mega Stadiums. Today we're diving into the future of Arsenal's Emirates Stadium and the ambitious plans that could reshape one of the Premier League's most iconic arenas. Arsenal bara 2006 waggaa 93 booda staadeemii Highbury gadhiisuun Emirates fayyadamuu yeroo eegalu Premier League Englandiin staadeemii Manchester United Old Trafford qofatu deeggartoota hedduu qabachuun isa caala. Waggoota 12 darban garuu staadeemii Liverpool Anfield, kan West Ham United, staadeemii London fi staadeemii Tottenham erga haaromfamanii booda Old Trafford taanuun sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa qabataniiru. Premier League Englandiin kan Arsenal sadarkaa 5ffaa irratti argama. Amma Arsenal staadeemii isaa babal'isuuf karoora akka qabu The Telegraph gabaase. Ammaaf staadeemiin Emirates namoota 60,704 qabata. Lakkoofsa kana gara 70,000 olitti guddisuuf jedhame. Haaromsi staadeemii kanaa caamsaa 2026 eegalee bara 2028 xumuramas jedhamee gama. Arsenal haaromsa Emirates hanga paawundii miliyoona 500 ol baasuu mala jedhame. Real Madrid erga Santiago Bernabeu babal'isee booda tapha dirree isaa irratti qabu kaffaltii seensaa dachaan deeggartoota irratti dabale. Arsenalis karoora akkasii qaba jedhame. Bara 2021 hanga 2024 gidduutti Arsenal waggaatti giddu galeessaan hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 5 seensa staadeemii irraa argachaa jira. Akka gabaasa Deeliyoot jedhutti Tottenham paawundii miliyoona 6, Manchester United ammoo paawundii miliyoona 19 Arsenal caalu. Ricardi walakkaa maaraatoonii yoomiif qajeelchaa kana dura Vaalensiyaatti galmeessee ture mirkanaa'ee fi jira. Yoomiif qajeelchaa maaraatoonii Vaalensiyaa bara darbeetii Ricardi haaraa galmeessuudhaan injifachuun isaanii yaadatama. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa meetira 10,000tiin meedaaliyaa meetii Itoophiyaadhaaf kan argamsiise yoomiif onkoloolessa bara 2024 ture maaraatoonii walakkaa Vaalensiyaatti fiigeen daqiiqaa 57 fi sekondii 30 fiiguudhaan xumuruudhaan injifachuun isaanii yaadatama. Sa'aatiin kun immoo Ricardi dorgommichaa bara 2021 maaraatoonii Lisbonittiin atileetii Uganda Jacob Kiplimuudhaan qabamee turedha. Sekondii tokkoon kan fooyyesse. Ricardiin kun osoo hin mirkanaa'in turuudhaan kaleessa atileetiksiin addunyaa Ricardiin kun akka mirkanaa'e kan beeksise. Erga yoomiif qajeelchaa Ricardi kana fooyyesseen booda garuu Jacob Kiplimuun Barcelona irratti Ricardicha deebiseetiin daqiiqaa 56 fi sekondii 42 fooyyessuun ni yaadatama. Ta'us Ricardiin kunis hanga ammaattiin waan hin mirkanoofneef hanga Ricardichi mirkanaa'utti yoomiif abbaa Ricardi fageenya kanaa ta'uudhaan kan itti fufuudha kan ta'u. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa har'a Ruwaandaatti Giinii Bisaa waliin taphata. Taphoota xumuraa gulaallii waancaa addunyaatiif dheengadda gareen biyyaalessa Itoophiyaa biyya keessattiin shaakalasaa hojjechaa turuudhaan gara Ruwaandaa Kigaali maluun isaanii yaadatama. Garichi kaleessa shaakalasaa xumuraa staadiyeemiitti taphatu Amahorootti shaakalasaa hojjetee jira. Har'a immoo sa'aatii 10 irraa eegaluudhaan Giinii Bisaa waliin kan taphatu. Tapha jalqabaatiin gareewwan kunneen lamaan goolii malee qixaan ba'uun isaanii ni yaadatama. Tapha ramaddii xumuraatiin immoo Itoophiyaan dilbata Burkina Faso waliin taphatti. Itoophiyaan erga Jibuutiidhaan goolii 6-1 injifatteen booda Seeraaliyoonii fi Ijiptiidhaan walitti aansuudhaan mo'amuu ishee ni yaadatama. Gara injifannootti deebi'uudhaaf
morkiin taasistuu ni eegama. Itoophiyaan waancaa addunyaa kanaaf darbuu baatus garuu leenjisaan garichaa Masaay Tafarii sadarkaa fiifaattiin taphoota murteessoo waan ta'eef qabxii gaarii galmeessuuf akka taphatanii ibsa miidiyaaf kennan irrattiin kan dubbatanii ramaddii A Itoophiyaan keessatti argamtu kana keessa Ijiptiin qabxii 20 dursaa kan jirtu, Burkina Fasoon qabxii 5 duubatti hafuudhaan qabxii 15 sadarkaa lammaffaadha, Seeraaliyoon qabxii 11 sadarkaa sadaffaa, Giinii Bisaawu qabxii 10, Itoophiyaan qabxii 6 akkasuma Jibuutiin qabxii tokkoon hanga amma sadarkaa arfaffaarraa hanga ja'affaattiin biyyoota argamanidha. Odeeffannoo Afrikaatiin walqabatuun yoo ilaallu gulaalli waancaa addunyaa akkuma jalqaba kaasee biyyootni Afrikaa hedduun arrarraa eegaluudhaan hanga torbee dhufuuttiin kan taphatan ta'a. Ijipti waancaa addunyaa kanaaf darbuu mirkaneeffachuudhaaf kan ishiin morkattu gulaalli waancaa addunyaa kanaan biyyoonni hedduun hirmaachaadha kan isaan jiran. Afrikaa keessa biyyoonni 48 dorgommii kanaan akka idil addunyaattiin waancaa addunyaa dhufurrattiin kan Kaanadaa, Ameerikaa akkasuma Meeksikoo waloodhaan ta'an irrattiin ni hirmaatu. Kana keessa Afrikaan biyyoota 9 kallattiidhaan kan hirmaachistu, biyyootni 4 qabxii fooyyee qaban immoo waliin morkachuudhaan biyyi sadarkaa tokkoffaadhaan xumurte, biyya aardii biroo waliin morkachuudhaan kan carraa darbuu ishee mirkaneeffattu. Shaampiyooniin Afrikaa yeroo torbaa Ijiptiin har'a Jibuutii waliin sa'aatii tokkorraa eegaluudhaan hirmaannaa waancaa addunyaa kana mirkaneeffachuudhaaf kan taphattu. Sababbiin isaa garaagarummaa qabxii 5dha sadarkaa lammaffaarra kan jiru. Burkina Faso waliin kan qabdu har'a injifannaan garuu kallattiidhaan mirkaneeffachuu dandeessi. Qabxii ammattiin Mohamed Salaan bara kana ga'umsa bara darbeerra ture dhabee jira. Gara ga'umsaatti deebuudhaaf kan taphatu taphoota salgan darban bara kana taphateen goolii 3 qofadha Mohamed Salaan kan galche. Bara darbe taphoota Premier League 29 galchuun isaa ni yaadatama. Badhaafama kophee warqii ture. Kanaaf biyya sadarkaa fiifaatiin sadarkaa 158tiin Ijiptiidhaa gadi irratti argamtu kana Jibuutii waliin gaafa taphatu tarii gara ga'umsa isaattiin ni deebi'aa fi kan eegamu. Tapha darbeenis Mohamed Salaan goolii 4 galchuunsaa ni yaadatama. Keevardeenis ramaddii daa Kaameroon keessa jirtu keessatti kan argamtu. Har'uma Liibiyaa injifannaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irrattiin hirmaachuu ishee kan mirkaneeffattudha kan ta'u. Keevardeen qabxii 19 kan ishiin qabdu kan ittiin dursaa jirtu. Kaameroon qabxii 15 sadarkaa lammaffaadha. Liibiyaan immoo qabxii 14 sadarkaa sadaffaadha. Aljeeriyaanis qabxii 3dha kan ishiin qabxii 3 argannaan hirmaannaa waancaa addunyaa ni mirkaneeffatti. Biyyoonni Afrikaa kubbaa miilaatiin maqaa guddaa qaban kanneen akka Kaameroonii fi Naayijeeriyaas dorgommicha irratti hirmaachuudhaaf qabxii biyyoota biroo irrattiin hirkachuudhaaf kan isaan dirqaman. Senegaal, Côte d'Ivoire akkasuma Gaanaan ramaddii isaanii ammattiin dursaadha kan isaan jiranii. Carraa kana yookaan eegsifatan ta'e waancaa addunyaatiif darbuudha kan danda'ani. Taphoota har'aa sagantaa eeruudhaaf Itoophiyaan Giinii Bisaawu waliin sa'aatii 10tti taphatti akkuma jalqaba kaasee. Jibuutiin Ijiptii waliin sa'aatii 1tti taphatu. Seeraaliyoon Burkina Faso waliin ramaddii A keessaa taphoota taphatamanidha. Ramaddii D keessaa Swaatiniin Angoolaa, Liibiyaan Keevardee, Maaliyaan Moorishees Kaameroon waliin kan taphatanii. Ramaddii irraa Niijer Koongoo, Taanzaaniyaan Zaambiyaa waliin taphatu. Ramaddii irraa Gaanaan giddugala Afrikaa, Chaad Maalii waliin, Komoros immoo Maadaagaskar waliin kan taphatanidha kan ta'u. Odeeffannoon biraatti hafanitti darbuudhaaf bara 2026 irraa eegalee taphoonni intarnaashinaala ji'a onkoloolessaa ni hafaa jedhamee jira. Taphoota intarnaashinaala ji'a fulbaanaa fi onkoloolessaa yookiin immoo ji'a darbee fi ji'a amma keessa jiru kana keessa gidduu torban 3 qofadha kan jiru. Bara 2026 kan ji'a onkoloolessaa hambisuudhaan ji'a fulbaanaa keessa taphoota 2 taphachaa turan dabaluudhaan 4 akka taphatan taasifama jedhamee jira. Jijjiiramni kun sababoota hedduudhaaf taasifama jedhamee jira. Konfedereeshinoonni FIFA akkasuma qooda fudhattoonni marii gaggeessaniin nageenya taphattootaatiif yaadameeti jechuudhaan BBC'n gabaasee jira. Waancaan addunyaa ganna dhufu erga waancaa addunyaa bara 1966 as waancaa addunyaa barfatee xumuramu waan ta'eef inni tokko adoolessa 19dha. Waancaan addunyaa Meeksikoo, Ameerikaa akkasuma Kaanadaa waloodhaan qopheessan kan xumuramu imala taphattootaa xiqqeessuudhaan taphattoonni akka hin dadhabne yookiin immoo hin miidhamne gargaaruu fi taphattoonni biyyoota Afrikaa akkasuma Laatiin Ameerikaa imala dheeraadhaan boodadha ardiilee ce'uudhaan biyya isaanii tajaajilanii gara kilaba isaanii yeroo deebi'an yeroo hedduu miidhamaaf saaxilamaadha kan isaan ta'ani. Isa kana hambisuuf jedhamee jira. Ammatti waggaa keessatti taphoota intarnaashinaala 5dha kan jiru. Ji'a fulbaanaa, onkoloolessa, sadaasa, bitootessaa fi waxabajjii keessa kan taphatamu amma gara 4tti xiqqaatee jira. Baatii onkoloolessaa keessa taphoonni liigotaa akka taphatamanidha FIFA'n kan beeksise. Taphoonni ciccimoon Ingilaand
taphattoonni ciccimuun England ofittummaa isaaniitiin waancaa akka hin injifanne isaan taasiseera jedhee jira. Steven Gerrard taphataa seenaa qabeessa Liverpool. Steven Gerrard taphattoonni durii garee biyyaalessaa England taphattoota ciccimoo ta'anis garuu miira garee waan hin qabneef waancaa tokkollee osoo hin argatin kubbaa miilaa taphachuu dhaabuudhaaf dirqamaniiru yaada jedhu kennee jira. Steven Gerrard turtii Rio Ferdinand podcast waliin taasiseen dhaloota jabana isaanii turan irrattiin yaada hedduu kennee jira. Steven Gerrard taphoota 114 Englandiif kan taphate hundi keenya ofittoo waan taaneef kabajanuuf malu argachuu hin dandeenye jedheera. Gareen biyyaalessaa England yeroo sana bakka hundattiin taphattoota kennaa addaa qaban qabaatus sadarkaa idil addunyaatti garuu waancaa argachuu miti morkataa cimaayyuu ta'uu hin dandeenye ittiin qaanaa garee sanatti jedhee jira. Walakkaa bara 2000 irraa eegale Steven Gerrard dabalatee taphattoonni ciccimoon akka John Terry, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Frank Lampard, Michael Owen, David Beckham, Wayne Rooney fi kanneen biroo qabaatus garuu lubbuu fi miira garee hin qabu ture jechuun ni danda'ama. Steven Gerrard yeroo dubbatu taphattoota masaanuu kilaba biroo ta'an inni Liverpooliif yeroo taphatu Chelsea taphachaa kan ture Frank Lampard akkasuma Manchester Unitedif taphachaa kan ture Paul Scholes waliin sarara gidduu yeroo utuban walii akka hin galleedha kan inni dubbachaatiin ture yookiin immoo walitti inaafa akka taphatanidha kan dubbate. Inni kun milkaa'ina garee biyyaalessaa England akka danqeedha kan dubbate. Gareen biyyaalessaa England waggoota 14f taphateera. Gerrard, Kevin Keegan hanga Roy Hodgsonitti leenjistoota dhaabbisan jalatti taphateera. Garuu yeroo hunda jibbaa garee Englandittiin akka makamudha kan dubbate. Vinicius Junior ga'umsa isaatti deebuus turtiin isaa Real Madrid keessatti qabu garuu ammas gaaffii keessa jira jedhamee jira. Lammiin Brazil Vinicius Junior bara dorgommii kana goolii 5 galchuudhaan 4 haala mijeessee jira. Erga bara darbe yeroo fokkisaa dabarseen booda gammachuun fuula isaarraa amma mul'achaa jira. Sanbata darbe gara Dela Ceramica imaluudhaan Real Madrid goolii 3-1 Villarreal injifachuun isaanii yaadatama. Tapha sanarratti goolii 2 galchuudhaan injifannoodhaan kilabicha akka deebi'u gargaaree jira. Tapha sanarratti Vinicius Junior yeroo ja'a kubbaa gangalchee garee morkataa bira darbeera. Carraa goolii 6 uumeera. Yaalii 5 taasisee jira. Kubbaa yeroo 46 naannoo dirree sadaffaatti dabarsuudhaan kana hundumaan tokkoffaadha kan inni ture. Injifachuu Real Madrid kan hogganu Kylian Mbappe akka ta'e ni beekama. Vinicius Junior kana fudhachuu irrattiin gaaffii keessa turus ga'umsa bara Ballon d'Or sadarkaa lammaffaadhaan xumure sana amma agarsiisaa jira jechuun ni danda'ama. Qindoominni Vinicius Junior Kylian Mbappe waliin uuman hawwataadha. Tapha Villarreal injifatan irrattiin Vini Junior penalty erga argataniin booda Vinicius Junior si'immoo anatu rukuta penalty kana jechuudhaan Kylian Mbappe waliin haasaa ture. Kylian Mbappe garuu eeyyama kennuufiidhaan inni kan rukute garuu penalty rukutuudhaaf jalqaba irratti eeyyama kan qabu Real Madrid keessatti Kylian Mbappeedha. Lammaffaa irratti Vini Junior'dha. Sadaffaa irratti Bellingham. Taphattoonni lamaan miidiyaa hawaasaa irrattis wal dhaadheessaadha kan isaan turani. Garuu gaazexeessaan Spain Gulen Balaguin turtiin isaa Real Madrid gaaffii keessa jira jedhee jira. Vinicius Junior'n waliigaltee Real Madrid waliin qabu ganna 2027 goolabamaa kana dheeressuudhaaf garuu mariin akka hin eegalamnedha kan haasa'amaatiin jiru. Taphataan seenaa qabeessa Barcelona Jordi Albaan xumura bara dorgommii kana kubbaa miilaarraa akka sooroma ba'u beeksisee jira. Taphataan umurii 36 Jordi Albaan kilaba Major League Soccer Inter Miami keessatti hiriyoota isaa Barcelona Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suarez waliin taphachaa akka jiru ni beekama. Baarsaa xiqqoodha jechuun ni danda'ama. Inter Miamiin waliigaltee isaa caamsaa darbe mallatteesseen bara 2027 ture kan xumuramu ta'us garuu dursee kubbaa miilaa taphachuu akka dhaabuudha Jordi Albaan kan beeksise. Toora Instagram isaa irratti barreeffama barreessin jiruu koo keessatti yeroo hiikaa qabeessa ta'e xumureera. Xumura bara dorgommii kana kubbaa miilaa taphachuu gammachuu fi nagaadhaan nan dhaabaa jedhee jira. Jordi Albaan taphattoota ittisa bitaa ciccimoo addunyaa keessaa tokko ture jechuun ni danda'ama. Bu'aa akaadaamii La Masiaati. Waggoota 11 Barcelona garee jalqabaa tajaajile keessattiin waancaa La Liga argateera. Champions League tokkos argatee jira. Akkasuma waancaa hedduu Barcelona waliin fudhatee jira. Biyya isaa Speenis taphoota 93 taphateera. Bara 2012 waancaa Awurooppaa Spain waliin milkeeffachuun isaanii yaadatama. Inter Miamiin bakka Jordi Alba taphataa duraanii Tottenham Sergio Reguilon mallatteessifachuudhaaf walii galeera. Lammiin Spain Sergio Reguilon erga walii galtee Tottenham waliin qabu ganna darbe xumure amma kilaba malee taphataa argamudha. Barcelonaan karoora Nou Camp'tti deebuusaa ammas yeroo birootti dabarsee jira. Staadiyeemiin Barcelona Nou Camp haaromsarra akka jiru ni beekama. Bara 2024
sadaasa keessa xumurama jedhameeti yeroos kan eegalame ta'us waggaa lamaan darbe hin xumuramne. Istaadiyeemiin kun gartokkeen deeggartoota 45,000 qabachuudhaan akka itti fayyadaman eeyyama argatee ture ta'us torban darbe guyyaa guyyaadhaan kaampii nutti ni deebina jedhu garuu ammas irra deddeebiidhaan dheeressaa jira. Kilabichi Euro biliyoona 1.5 istaadiyeemii isaa kana haaromsaa kan jiru ammaaf garuu istaadiyeemii Olompikii akkasumas istaadiyeemii Johan Cruyff deeggartoota 6,000 qabatuttiin taphachaa kan turanidha kan ta'u yoom gara nu kaampittiin deebuu kan jedhu kan beekame hin jiru.